raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Fagoof dhiyoo irraa nu caqasaa jirtan hundatti nagaan keenya sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo ashamaa. Qophii keenya kan bitootessa 17 bara 2016 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin waliin turus an Bulii Bakkooti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo an Falmattuu Lammiitti. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Anuma saniyachaan haadhalmaan saniiti gahee fuunu eegaan guyyaa sanbee ilma torbaanishiin deemamaa tun gallinaa fi inni sariin garre. Kan amma dhageessan miidhaa fi dararaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiru irratti hundaa'uun jiraattota godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa kan dubbisne keessaa sagalee isiniif dhihaatedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijoo ta'u bal'ina oduu keenyaaf walitti deebina. Yeroo sireeban fannisanii kan isaan sireeban hoomachuun iddoo reebichaadha. Humna ibsaa kana walitti kuusaniitis sitti kaa'u. Gaafa sitti ka'an salphoo keedhaaf miila keettidha kan isaan ka'anii siyyisiisan. Of hin beektu walakkaa saayitii booddee turteetu kana toofii keessa asiidiidha. Asiidii qaama namaa kan kukkutu kan ittiin hojjetamudha natti fakkaatan akka yaadutti kaalsiitti naqaniitti kaalsii afaan keetti suqqaaluu akka tiniinidhaafi hidhii kee kana kukkuta haayilaandiitti yookaan immoo laastikiitti bishaan naqaniitti shimmiyootti jedhanii gurra kee kanarra naannessaniidha kan isaanii wadaroodhee qallaadhaan jechuudha. Qaama salaatti bakka ni jiira bakka oobsan qabdu. Kan amma dhageessan ammoo sagalee barataa Oromoo mormii Oromiyaa keessatti uumamee jiru irratti loltoota mootummaan gara mana hidhaatti darbatamee ture tokko waliin gaaffiif deebii taasisne keessaa kan fudhatamedha. Kunis qophii keenya addaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qophiilee biroos ni qabna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechaa bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara Falmattuu Lammiittan isin dabarsa. Mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatuuf sabni Oromoo geggeessaa jiru bitootessa 16 bara 2016 godinootaa fi magaalota Oromiyaa danuu keessatti jabaatee itti fufee ooleera. Haaluma kanaan mormiin kun godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo magaalaa Harawaacaatti, godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti, godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu fi Gooreetti, godina Arsii Lixaa Adaabbaatti, godina Horroo Guduruu Wallaggaatti barattoota mana barnootaa qophaa'inaa Shaanbuun magaalaa Sabbataatti barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Sabbataan, godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetti barattoota mana barnootaa kutaa Kibba Waachaatti argamuun yoo geggeeffamu hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanees tarkaanfii hamaa barattoota irratti fudhataniin danuun akkaan yoo miidhaman gariin hidhaatti darbatamuun isaanii beekame. Xiiqii Dhugaasaas dhimma kana qulqulleeffatuuf gara magaalaa Naqqamteetti bilbilee
jiraataa magaalaa Naqqamtee tokko dubbiseera. Magaalaa Naqamteetti mormii barattoonni kibba waachaa kaleessa geggeessan irratti tarkaanfii suukanneessaa loltoonni wayyaanee hiriirtota irratti fudhataniin barattoonni danuun hidhamuu fi kaanis rasaasaan dhaamu jiraataan magaalaa Naqamtee dubbifne tokko akkasitti nuuf ibsan. Normaalii baadiyyoon beekamaadha. Koomaniidha. Gaaffiin duraan turte jijjiiramteetti beektee gaaffiin duraan dhalataa turte. Inni sun amma gara gaaffii bilisummaatti jijjiirameera. Koomaniidha. Gaaffii amma koomenii ta'ee ka'aa jirudha jechuudha. Hiriyaa Naqamtee irratti akkasumas immoo waddee garaagaraallee ni jira. Gaaffiin isaa wanti jiru dhaadannoon jiru beerisma fariideen Itoophiyaa kan jedhu ture. Oromoo shaalbii firii waan akka kanaadha dhaadannoon jiru jechuudha. Oromoon bilisa bahuu qaba. Firiidemiin hin jiru Itoophiyaa keessa Oromoon of bulchuu qaba kan jedhudha gaaffiin jiru. Dabara kuni eessatti kan ta'e kan jedhuu fi mana barumsaa kibba waachaa ture. Murtee isaan fudhatan murtichi baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kan nama gaddisiisu yeroo isin jedhu murtee baay'eetu kanneessa dhugaa dubbachuu isin jedhe. Kan rasaasaan rukutame barataa shanidha. Kaleessa jechuudha. Tokko harka isaa rukutame kanneen afaan immoo jilba isaanii gaditti kan isaa rukutan jechuudha. Namoota kana jechuudha. Isaan keessaa namoota qodubaaf harka rukutame warra isaanii gara miila isaanii kan rukutame walumaa galatti nama shani kan isaanii rukutan jechuu barbaade kan. Dhumarrattis mormiin kun magaalaa Naqamteetti guyyaa irraa bitootessa 17 bara 2016 itti fufuun barattoonni mana barnootaa burqaa jaatoo kutaa tokko hanga 4 akkasumas barattoonni manneen barnootaa qophaa'inaa Naqamtees mormii isaanii dhageessisuu fi mana barnootaa qophaa'inaa Naqamtee keessatti ammoo abiddi qabsiifamuu akkasumas haala waliigalaa magaalaa Naqamtee keessa jiru jiraataan magaalaa Naqamtee dubbifne kun haala kanaan nuuf ibsan. Akka kanaadha har'allee ittuma fufee jira. Barattoonni kunoo burqaa jaatoo kan jedhu jeequmsa dhageessisaa turan ijoollee xixinnoo kutaa tokko haga 4 ta'anii daandiitti ol yaa'anii karaa cufuudhaan dhaadannoo isaanii gaggeeffataa turan. Isaanis barattoonni piripaaraatoorii Naqqamtees immoo mooraa keessatti abiddi qabatee abiddi sun immoo elektirikii hojii wal qunnameellee kunoo har'a mataasaa barattoonni hundumtuu odoo daftarii fudhatiin kan isaan yaa'anii warri marsaa ganama baratan jechuudha. Abidda kana akkan informationii isaa argaddetti mootummaa qabsiisee kan jedhudha kan isaan haasan. Kan hidhame immoo ammana jedhamuun nama rakkisa maallee kan hin hidhamiin meeqa jechuuti salphata. Kan hidhame meeqa jechuudha. Kan waa'ee murtee waraanaa yeroo manii tootaalii isaa taa'u dhala namaadha jedhee isaaniin konkuluuji gochuun natti ulfaata. Digalee dhala namaa edee kaa'uun isaa baay'ee natti cima. Sababiin isaa dhalti namaa lubbuu waaqayyoo keessa kaa'e kana hin baasu. Baay'ee Oromoon safuu qaba. Akka malee sareen illee yoo du'e saree sanaa fi hin gaddaa safuu qaba Oromoo keessatti jechuudha. Safuun ni qaba. Sareen bineensi illee yoo du'e jechuudha. Kuni garuu amma sareetti illee nama ilaalle nama jalatti isaa nama rukutaa jiru. Ayidoonnoo dhiifama naa godhe kanarratti nama jedhee konkuluuzi gochuu hin danda'u isaanii jechuudha. Mormiidhuma guyyaa kana geggeeffameen Oromiyaa bakkeewwan adda addaattis hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee tarkaanfii hammeenya Oromoota irratti fudhachuutti dabalataan tooftaa uummata bifa adda addaatiin walitti buusuun lubbuu dheereffachuu baafatee itti fayyadamaa turteen bitootessa 16 bara 2016 godina Arsii Lixaa naannoo Adaabbaatti yaalii kana karaa lukkuulee ishee geggeessuun beekameera. Yaalii uummata amantaan walitti diruuf godhame kanaanis ergamtoonni wayyaanee lakkoofsaan 3 ta'an tarkaanfii masgiida caccabsuun uummata amantaan walitti buusuuf godhanis uummanni jarreen harkaan harkatti qabuun yoo gaafatu jarris mootummaan ergamanii deemuu isaanii odeeffannoo gamasii arganne ni ibsa. Haa ta'u malee uummanni Oromoo gama hundaanuu dammaqinaan shira mootummaan wayyaanee qabsoo Oromoon mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatuuf godhu gufachiisuuf walitti bu'iinsa dhalchuuf tattaafatu yoomuu akkan gowwomne qaamonni hawaasa Oromoos gama hundaan dhaammachaa jiraachuunis beekame. Haala naannoo kanatti uumame hubachuuf yaalii nuti jiraattota haasofsiisuuf goone nuuf hin milkoofne yeroo argannutti kan isiniif dhiheessinu ta'a. Kuni kanaan osoo jiruu falmaa mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu tibba kana barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaan geggeeffameen
Barattootni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman achi buuteen dhabamuun dhaga'ameera. Gabaasa dabalataaf Dhiiqii Dhugaasaa. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo fi Guraawaa keessatti uummanni Oromoo tokkummaan mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuuf falmaa isaanii finiinsuu erga eegalanii bubbureera. Haa ta'u malee erga baatii tokko as acuuccaa cafaqqaa fi ajjeechaan hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen irratti raawwatamaa jiru akka malee itti jabaatuu dubbatu jiraattonni aanaalee kana. Nus dhimma kana qulleeffatuuf aanaa Baddannootti bilbilee jiraattuu aanichaa haadha ilmaan 5 kan ilmaan 3 loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qabamanii achi buuteen isaanii dhabame tokko dubbifneerra. Isaanis shororkaa tokkotu as jira. Ilmaan keenya guuranii nurraa kuchisan jechuun dubbii isaanii eegalan. Akkasii shororkaa takka jira amma ijoollee akkana jira guuranii yoo keessa dhabamsiisanii san maal jedhanii qara kuteenaa wanta jira anis gadaa jira suutti kan naaf biraa fuudhee dhufeen ittiin yoo wal garre amma ummata amma ilmaan isaatu abbatanii fuudhanii. Akkasitti wanni hundi waan akka ilmaan sanillee amma makiina biidanii illee kan kuchiisanii karaa buusanii si magarre. Nakuma lamaa fi 6 fi kana wanna kan namni kuchiisan sanuu nama amma saaduu nama akkuma gaarii haadhanii hojjetan ka karaa irraa guuranii kan cafaqanii kan akkas godhanii anuma sanii jechaan haadha ilmaan saniiti bahee kuunoo eegaan guyyaa sanbee ilma torbaan ishiin deemaa maatti hin gallinaa fi inni sariin garre. Amma baddannoodhaa guuranii amma nama kana dila. Baddannoo fi Guraa aanaa Guraatu aanaa Baddannooti. Yoom jalqaban amma isaan dubbii kana akkasitti uummata cafaquu? Amma gaa'eedee jedhan amma torbaan amma arbaan irraa ta'e gama keenya hidhamanuu torbaan 3 bultii torba faatu maal amma baatiif deeman eegee galan amma baatiif deeman eegee galan baatii torbee tokko qofa yeroo malee. Haati ilmaan ishee 3 dhabde jiraattuun aanaa Baddannoo kun akka jedhanitti erga ilmaan isaanii 3 irraa hidhamanii as ijoollee isaanii hafan qabatanii achirraa baqatuu dubbatuun abbaa manaa isaanis addaan badanii akka jiranii fi ilmaan isaanii dabalatee Oromoonni aanaa Baddannoo fi Guraawaa kumaatamaan lakkaawan konkolaataa 20 guuramanii achirraa kuchisuu fi gariin konkolaataatti namoota humnaan ol waan fe'amaniif achi keessatti ukkaanfamanii du'u dubbatu. Baatuma kan eeggatti jiran amma sirrallaaflee amma kaleellee makiina lama amma wala curuun jedhanii yennuu gadii jedhanii amma nama kaan tumanii cafaqanii makiina lama olii qabanii amma akkana cafaqanii buraa'uu nama kuma meeqaa jira bara maka cafaqamee jiru ka ciisuu fi ka tokko lama kanaa tumuri kan keessatti kaa'amee du'ee jira jedhanii dubbatanii walitti cafaqanii osoo nama kana walitti bu'anii turanii kan karaa bishaan gaatee olii hirkisanii yaajjanii. Amma hidhatti guuranii irraa amma immoo ka kuchiisan dhaban dhabanii amma ol guuranii tumanii ajjeesu jiranii Guraa kanaa fi aanaa Baddannoo jiranii kuma meeqa akkana jira. Dhumarrattis kan fe'anii kuchisan caalaayyuu kan akka malee miidhamaa jiru. Warreen mana hidhaa Liji Iyyaasuun itti hidhamee ture keessatti bishaaniif midhaan irraa citee hidhamanii dararamaa jiranidha. Ijoolleen umuriin ganna 15 hin taanes akkasuma loltoota wayyaanee Hagaaziin karaa irraa guuramanii mana hidhaatti miidhamaa jiraatuu isaanii haala kanaan nuuf ibsan. Alatti hojii kana malee Guraa sangaakkaadhaa malee olaalanii maka hidhaa baasanii amma silaa kutaa kan jira amma yaa'ee biyya isaan buusa hin argin kanaa silaa barbaadanii yoo rabbi birmatee akka wantoonni birmatanii yoo barbaadanii kakutee barbaadanii kan Guraa sangaakkaadhaa birmatan akkasitti silaa sanillee laalaafisan gaadiyootti bitanii kana kan isanii furmaa torkatan malee asiisumaanii waan jiru. Kun tokkollee ishee dhiyaachuu sittindisa ilmoo keessin garsiisan bakka jedhan hin beektu akka yoo abbaa fi haatiin itti dhiyaatan ilmaa haadhaa fi abbaa sanis uleen tugan karaa itti dhiyaachuu sittindisa waan takka illee reefii qaban karaa tokko qoonqootti deessuu sittindisa. Waraana agaazii sani fatti cuurree waraana agaazii sani kan itti busanii akkas godhan sun. Oduudhuma wal fakkaatuun mormiin uummatni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatuuf geggeessu bitootessa 15 bara 2016 godina Wallagga Lixaa magaalaa Anfillootti, godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrummuutti, godina Arsii Lixaa magaalaa Qarsaatti akkasumas magaalaa Adaamaatti barattoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaan, magaalaa Naqqamtee fi godina Iluu Abbaa Booraatti barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa garaagaraan godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaatti, godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti fi Baabbileettis mormiin akkaan kan geggeeffamaa oole yeroo ta'u tarkaanfii hidhattootni wayyaanee ilmaan Oromoo irratti
ilmaan Oromoo irratti fudhateenis bakkeewwan adda addaatti miidhama qaamaa jajjabaan mudateera. Danuunis manneen hidhaatti guuramuun beekameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa magaalaa Adaabbaatti barataan umurii ganna 16 ta'e maqaan Abbaas Roobaa Bulloo jedhamu rasaasa loltoota wayyaaneen itti dhukaateen lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u, danuunis hidhaatti guuramanii jiraachuu fi akkasumas godina Harargee Bahaa Baddannoottis hidhaa dararaa fi ajjeechaan Oromoo irratti geggeeffamuu isaa yeroo kamuu caalaa jabaatee itti fufaa jiraachuunis dhaga'ameera. Gabaasa dabalataa Xiiqii Dhugaasaatu harkaa qaba. Sanbata darbee falmaan mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaan geggeeffamee kan ture yoo ta'u, mormii kana boodas barattoonni Oromoo danuun yoo miidhaman, barattoonni 200 ol ta'an ammoo loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qabamanii achi buuteen isaanii hin beekamu jedha barataan Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa dubbifne tokko. Dubbiin kun kan inni jalqabe amma nuti tureera. Qaqqabanii ijoollee Oromoo miidhuu isaanii magaa wanta beekamaadha, wanta hin taanedha. Gadda gaafa amma fakkeenyaaf sanbataadhaan sanbata darbeedhaan dubbiin ture hanga isa duraan qabamee ture. Jimaatarra qabamee jimaatana qabamee hidhaa ture. Dafinoo beekan amma kanatti ture. Darbii anatteetiin as jiru immoo dubbiin kun ta'ee ijoolleen hiriira ba'anii turan. Sanbata isa darbeedha. Sanbata hiriira ba'anii amma ijoolleen yoo xiqqaate ijoolleen Oromoo nama 200 kan ta'anidha kan iddoo sanatti geessan hin beekamne. Bakka faayitiidhaan namni tokko inni geessan hin jiru. Warra na wajjin qabame immoo gaafa jimaataa amma kan na wajjin qabame nama 3 ture. Isaaniin nu baasan guyyaama sana gaafa dafanii nu baasan. Barataan dee'een jiru. Barataan miidhame garuu barattoota baay'eedha. Barattoota baay'ee kan isaan miidhan. Barataan dee'een jiru. Kan mataan sana akkasuma mataan isaa dhiigee kan waan meeqa hidheeru jira. Harki cabee kan waan meeqa hidheeru jira. Amma kan hospitaala jiru illee jira. Warri kaan magaa warri immoo hidhaa jiran immoo waan akka isaan ta'an maalitti deemaa hin deeman waan isaanii waan. Barataan Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa dubbifne kun akka jedhutti barattoonni Oromoo hedduun mormii taasifame keessatti tarkaanfii hidhattoota mootummaan irratti fudhatameen jaboo kan miidhaman yoo ta'u, erga falmaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti semisteera kana eegalee asis barattoonni Oromoo 800 ol ta'an Yuunivarsiitii Hawaasaa keessaa akkaataa fi bifa garaagaraan hariyamuus akkanatti nuuf ibse. Dhaadannoo isaanii fakkeenyaaf gaafa isaan hiriira ba'an sanatti kan duran jiru garuu ijoollee irraa kan hin dhagee yeroon gaafa sana hidhaa keessan turan sanbata sana gaafa isaan ba'an dhaadannoo isaan dhageessan kan miidhamaa jiru as keessatti kan miidhamaa jiru barattoota Oromoo kan ari'amaa jiru illee barattoota Oromooti. Akka kana immoo dhaadannoo iddoo biraa jirus immoo dabarsiisanii dhaadachaa turan barattoonni isaanii kan dhageessu. Barattoota amma fakkeenyaaf asitti barataan ari'amu barataan kan ari'amu barataa Oromoo duwwaadha. Qabxii gaariitu qabu. Qabxii guddaa kan qabus immoo keessatti eenyudha barataa Oromooti. Maqaa isaanii kan hin qabanne illee amma maqaa isaanii illee qabadhee isinii dabarsuu nan danda'a. Amma kan barattoota Oromoo kan ari'amanii jiran amma seera kanatti kan maqaa baaseeru jechuudha. Deemnee ilaallee ture nama 4 taanee ijoollee 4 taanee allee dubbisnee ture barattoota Oromootti keessaati barattoota nama 812 kan Yuunivarsiitii Hawaasaa kan inni amma ari'ee jechuudha. Akkasumatti maqaa kan hin baasu qabxii qabaniif ijoolleen kun qabxii gaarii galmeessanii darbaniitu kan isaan akkas ta'an. Sababi isaanii amma barsiisaa matu maal godha samaarotuma sanatti fuudhee maal godha qabxii isaanii eegsiisaa godha eegsiisa dhiisaa qabu akkasumatti eegsiisaa irra deebi'anii qorosiisatu isa barataa qabxii gaarii qabu jechuudha. Qabxii gaarii galmeessee darbeetu jiru. Akkas godhanii barattoota 812 amma kan isaan akkas jedhanii jiran. Dhumarrattis barataan kun haala baruuf barsiisuu Yuunivarsiitii Hawaasaa keessa jiruu fi egeree falmaa Oromoo fiixaan baasuuf maal ta'uu qaba gaaffii jedhuuf akkanatti ergaasaa dabarfatuun dubbiisaa gudunfa. Haalli barii barsiisuu amma jiru amma barattoota Oromoo kan kilaasii jalaa jiru amma namni tokko amma ijoolleen ofii qaban amma qormaata torbee kana keessatti namni tokko namni jalaa jiru jechuudha akka ronitti immoo inni ijoollee Oromoo kan ta'anidha. Barataan amma ofiisaa of jibbeera amma bakka irra darbee ofiisaa jireenya isaa jibbeera maaliif amma miidhaan amma kanaa gaafa irra gahu mul'isanii irratti gochaa jiru bakka amma mul'ataadhaan godhaa jiru miidhaa irratti mul'isanii miidhaa jiru ijoollee waan ta'eef amma barataan ofiisaa of jibbeera sadhumaa irra ta'eera bakka ijoolleen Oromoo Hawaasaa keessa jiran. Baay'ee rakkoo guddaa keessa jiran.
Ani dhaamsi jiru yoomiyuu taanaan wanti kun wanta dhaabbatu miti. Ammallee akka jirru kanatti yoo itti fufne iddoo tokko gahuu dandeenya lafa yaadne gahuu dandeenyaan jedhaan iddoo hundumaatti. Maaliif amma fakkeenyaaf asiisinni tokko hiriira kaasaa asiisin manni tokko gaafa dhiisu kun rakkoo guddaa nu keessattuu nuumaan nu teellaatti roon bitaachudha. Garuu ol duukaa tokkummaadhaan yookaan tokkummaadhaan yoo akka kanatti itti fufne iddoo yaadne sana hin geenyaan jedhaan ammayyuu taana. Oduu guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhihaanne haga kana ture. Qophiilee keenya hafan waliin turtii dansaa. Dhaabbaddee badawaan ofii kana yoon finfinnee gadi ilaalu aadaan gamoo tarreesse godhoon qabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii addaati dhaggeeffattoota keenya. Qophii addaa keenya guyyaa har'aa keessatti haala dararaa mana hidhaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irra ga'aa jiruuf hafuura hidhamtoota Oromoo quba isin qabsiifna. Kunis gaaffiif deebii odaan sabaa barataa Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Amboo irraa gara mana hidhaatti yeroo adda addaatti darbatamaa tureef dhiyeenya kana ammoo kan ba'e waliin gaaffiif deebii taasise ta'a. Itti dhiyaadhaa. Dargaggoo sabboonaa Oromoo dursaa baallama keenya kabajjee nuuf dhiyaachuun nu waliin gaaffiif deebii taasisuuf hayyamaa ta'uu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin guddoon si galatoomfadha. Tole galatoomaa isinillee sagantaa kana naaf dhiyeessaniif. Akkuma beekamu barattoota mormii Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru irratti hirmaachuun gara mana hidhaatti darbataman keessaa ati nama tokkodha. Mee ka'umsa akka nuuf ta'uuf jecha eenyummaa kee haga tokko dhaggeeffattoota keenyaaf ibsine mana barnootaa sadarkaa olaanaas kan seente yoom akka ta'ee fi gosa barnootaa barachaa turte dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu irraan haa eegallu. Tole ani kanan dhaladhee guddadhe gara lixa Oromiyaati. Yuunivarsiitii Amboodhaa gosa barnootaa ni barachaa ture faarmaasiidha. Yookaan heelzii jechuudha, heelzii saayinsii. Tole. Utuu waggaa sadaffaa baradhu haalli kun hundumtuu kan inni naqunnamee kanadha gabaabinaan. Akkan odeeffannoo kee qabutti yeroo lamadha kan gara mana hidhaatti humna waraanaa mootummaa wayyaaneetiin kan darbatamte. Kan yeroo lammataa kana yookaan yeroo boodanaa kana irratti yeroo xiyyeeffannu yoomidha kan gara mana hidhaatti darbatamte sababa maaliinis ture? Manni hidhaa kunis maal kan jedhamu akka ture dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Egaa ani kanan qabamee amajjii sadiidha. Yeroo lammaffaa godhaaf jechuudha. Amajjii sadii irraa kaasee guyyaa gaafa sanaa naaf guyyaa heexoo ture. Garuu koo iddoon ciisu keessaati dhufanii qabanii wanti isaanii jedhanitti na qaban ati abaa'oodha, hoogganaa abaa'ootii albama keessatti abaa'oo kan hundeessesiidha, mataa gadi qabatee kan taa'u jedhaniiti haala kanaan na qabanii na reebaa dhaqanii gara mana hidhaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa kan magaalaa Amboo jedhama. Kan naannoo sana jiru na galchanii achii na fuudhanii halkanuma kana immoo iddoo xiyyiitiin oomishamu oomachoo bakka jedhamutti na geessanii baay'ee na reebanii. Tole egaa gara sanaatti iyyuu hin deebinaa.
ji'oota meeqaaf mana hidhaa kana keessa turte? Akkasumas immoo mana hidhaati turte sana keessa lakkoofsi hidhamtootaa hagam fa'aa ta'a? Oromoon yookaan immoo lammiin Oromoo achi keessaati hagam kan ta'an? Qomoo biraan hin jiru, barataan Oromoo qofadha. Hundi isaanii barattoota Oromoo yuunivarsiitiin kaanii Harargee irraa kan dhufan jiru, Arsii irraa, godinoota garaa garaa irraati. Inni kaan wanta biraa godhee osoo hin taane haalotuma bakka moobaayilii isaa keessatti wantoota garaa garaa arganiiti fidanii muumatti dabalaniiti wajjin qabanii baay'ee dararaa guddaa irraa argaa turani. Alasaa Oromoon alatti faguraan hin jiru, lammii biraan kan miidhamaa jiru. Haala kanaaf kan hidhaman jalqaba lakkoofsaan yeroo sana nuti nama 48 turre. Isa dura immoo kan hidhaman jiru gadda abdataa olaansaa irraan kan ka'e yeroo reeffisaa Finfinneedhaatii gara Ambootti galaa jiru namoonni baay'een qabamanii jiru. Namoota qabaman sana hedduu dhagaa isaanitti dhaqaniiti kan isaan dabalanii haala kana hundumaa ni ta'anii namoota baay'eedha gara 200 waliin ta'u kutaa xinnoo keessadha jechuudha. Kilaasichi baay'ee xinnoodha. Akka dabaan kaabboo isaaniin ture kan lakkaayyoon wal gaggashaa ana ture yeroo sana yaamicha keessaati. Baay'ee ijoollee waa tokko hubachuu hin dandeenyedha. Baay'ee haala siyaasaaf illee ijoollee ga'uu sammuu isaanii waan hin ta'e miti bakka ijoollee isaan qabanii achi keessatti fidolchanii. Tole mee haalli mana hidhaa sana keessatti isinirra gahaa ture barattoota Oromoo akka keetii irras kan ga'aa ture maal fakkaata? Dararaa mana hidhaa sana? Hamilee nu cabsee karaa nun deebisu guyyaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu hidhaa fi ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu guyyaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Gabrummaa jalatti Oromoon isa suu hamma bilisummaa bu'uura siransuu qabiitiifatti nuufi ajjeesu lameenuu jiraachu hubatee bobbaaye hubamni hin deebisu. Kafal manna limona irrenu tayyarab nu mosisi nu wala bomsi irrenu tayyarab. Tole mee haalli mana hidhaa sana keessatti isinirra gahaa ture barattoota Oromoo akka keetii irras kan ga'aa ture maal fakkaata? Dararaa mana hidhaa sana keessatti isinirra gahee siinis qaama kee irra ga'e maal fakkaata ture? Dararaan mana hidhaa sana keessatti namarra gahu waama wal fakkaataadha. Bakka reebichadha sababii ta'eef wal fakkaataadha wantichi. Inni kaan xiyyiitiidhaan kan rukutamee wajjin taa'aa ture jira, kan du'e jira, kan laafate jira. Wantoota garaa garaadhaan bakka madaa guddaa kan baadhatee akkasumas maatiin isaa dukkaa kan rakkatu jira. Isaanumti mataa isaanii dadhabanii gatiin qabu yoomiin siduu du'aa jedhanii kan isaanii gadhiisanii maatiidhaan kottaaf fudhachaa jiran baay'eedha. Isa kaan dugda miidhuu akka inni ol jedhaanii ta'uu hin dandeenyedha. Isa kaan fannisanii ibsaa kana sakka'anii ayyisiisanii lafallabsiisuu yeroo sireebanii fannisaniiti kan isaan sireeban hoomachoon iddoo reebichaadha. Malee mana hidhaa miti achitti nama reebu achitti geessanii sireebu. Manni hidhaa qajeelcha poolisiidha. Akkati qajeelcha poolisii jirtuutti beekama. Malee namni kan biraan akkati hoomachuutti geeffamtee reebamtu namni hin beeku. Hidhamaa fi isa siree burraan kanan. Toorchii yookaan humna ibsaa paawar baankii isa jedhamu jechuudha. Humna ibsaa kana walitti kuusaniiti sitti kaa'u. Gaafa sitti ka'an saggoo keedhaa fi miila keettidha kan isaan ka'anii siyyisiisanii. Of hin beektu walakkaa isaatii booddee turteeti kan hafe ofii kee bartu
kun immoo baay'ee neerviidhaa fi wantoota garaagaraadhaa fi saaxilee ijoollee hedduu baasanii achiitii asiidii qaama namaa kan kukkutu kan xiyyitiin hojjetamudha natti fakkaatan akka yaadutti afaan keetti naqaniiti kaalsiitti naqaniiti kaalsii afaan keetti cuqqaaluu akka tiniyyuneedhaa fi hidhii kee kana kukkutaa baay'ee haala gadheessa isaangaa haayilaandiitti yookaan immoo laastikiitti bishaan naqaniititti finyootti jedhanii gurra kee kanarra naannessaniidha kan isaanii yaanii godhanii baasanii sibaagoo yookaan gama wadaroolee qallaadhaan jechuudha. Qaama saalaatti jechuun wantoota safuu wajjin wal qabatanidha. Baay'ee rakkisaadha kun. Achii booda garas dhaabatanii sirraatii waan akka meetirii lamaa siqanii harki kee duubatti hidhamaadha. Dhaabataniiti akkas ol fannisanii jechuudha. Faggoo kee harka kee dudduubatti muka keessa baasanii jechuudha. Achii booda dubbattuu himii jedhanii gaafa harkisanii inni sun gadirarraa asiitii kana harkisu bakka ani jiira bakka obsan qabduu ulfaata bakka labsita isaanii wajjinii abdii kutattee waan du'aa jirtu itti fakkaata. Ulfaataadha. Of miidhee namatu qabee gara shindibbeetiitti nyaata kan na nyaachisu nama biraadha. Ofii koo hin beekan ture haalan keessa ture baay'ee ulfaataadha. Garuu namoota wajjiniin ture namoota baay'ee dhiirri kaanii Harargeerraa kan dhufan jiru Arsiirraa godinoota garaagaraa irraati isaanumatu baay'ee gargaarsa naa gochaa ture achi keessatti. Namoota baay'eedha kan haalli kun irra ga'e ana qofanitti immoo kan sammuun isaanii achi keessatti maraatee qalbiin darbe bakka hedduudha rakkoon akka kana. Tole kan isaan isiniin jedhan immoo maalidha? Yeroo akkasii rakkoo kana isinirraan ga'an yookaan dararaa kana isinirraan ga'an reebicha kana isinirraan ga'anii maal isin gaafatu maal fa'aadha kan isaan isiniin jedhan? Kan isaan nu gaafatan isin barattoota qindeessitanii isin abaa'otu isin hundeessee gibbii kana keessa yookaan mooraa kana keessa isin kaa'ee uummataan taphachaa jirtu lubbuun ijoollee baay'ee isintu fixaa jira jedhaniiti. Dubbattuu eenyu akkasii hundeessee eessa jiru warri si hundeessanii warri isin wajjin hojjettan gurmooftanii eenyu faadhaa himii jedhanii lafa qullaa akka kanatti nama lafa labsiisu. Tole isiniin abaa'otu isinii qindeessee wanta akkasii ni jira dhugaadhaa kun? Wanta akkasii hin jiru garuu dhugaa jiru irratti ijoolleen yeroo hundumaa nuti wanta keessa keenyaa qabu yeroo kamiyyuu taanaan dhugaa jiruu fi namni rafee hin bulu sammuu isaatti soba jala buluun sababii nuuf hin danda'amnedhaa fi taanaan nuti kaayyoo keenyaa fi rafnee hin bulluun dhugaadha sababii ta'e jechuudha. Dhugaaf immoo yeroo kamiyyuu marmalaachuun dirqama keenyadha. Kun kaayyoo nama hundumaati jedhee namana. Haaluma agartan irratti rakkoo uummata Oromoo irra gahu kana irratti mormii dhiyeessitan malee waan biraa qaamni biraan isin dudduuba jiraatee naanni miti jechuudha. Eeyyee waan tokko hin jiru. Tole egaa mee hanqinni hidhamtoota Oromoo kana quunnamu maal faatu jira amma fakkeenyaaf gargaarsa dhabuu faarraan kan kaasee silanaa kaastee jirta. Maatiin harka qalleessa fa'aa gaafa ta'an ijoolleen achi keessatti wanta kana qulqullina dhabuudhaan nyaata dhabuudhaan gargaarsa dhabuudhaan miidhaman reebicha kanaan addatti jechuudha. Rakkoon ilmaan Oromoo irra ga'u mana hidhaa sana keessatti maal fa'i? Baddeessaa baddaarikan gosuula galeemmanii lakkiin irraa dhoowwadhaa dadhabee joortuun gara keessanii. Amboo gara galgalaa lafa galgala amboo gara galgalaa. Amboo gara galgalaa lafa galgalaa. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii dargaggoo Oromoo waliin taasifne qophii keenyatti aanutti isiniif dhiyaata. Ammas turtiin keessan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u. Amboo koo ta'ee yoo narba lafaan dha'ee.
Wallanna gidaajajin yodhanti qabatani kormanna kooti jajin yohana qabatani millana diki jajin yodurma qabatani kayina jajin yoniti qabatani biyyurma keessa galuna yo qalbi qabatani Waka waka rajite, bakataf safu safu, lafa lafa rajite, allayyaaf safu safu. Kan amma isiniif dhiyaatu qophii keenya xumuraa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Turtii nu waliin qabaataa jirtaniif isinin galatoomfadha. Qophii keenya yeroo biroon haga walitti deebinutti gama koon biyya nagaa keessa jiraadhaa jechaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aaf gara odaa sabaattan isin dabarsa. Akkuma miidhaaf dararaan koloneeffattoota wayyaaneen saba Oromoo irratti qaqqabsiifamuu fi karoorri Oromoof Oromiyaa impaayiriitti keessa awwaaluuf taasifamu isa yeroo kamii caalaa jabaachaa dhufe hubannoon ilmaan Oromoo waa'ee Oromummaaf Oromiyaa irratti qaban lallisaa jiraachuu fi dirmannaan ilmaan Oromoo walii isaaniif taasisan saffisaan dagaagaa jiraachuun hin dagatamu. Dammaqiinsi ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniif qaban isaa jiraachuu kan nuuf dhugoomsu qabxiilee hedduu tarreessuun danda'amus ragaalee muraasa fakkeenya fudhachuuf hayaalu. Innis barruuleen dhimma aadaa, afaan, duudhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun sabboontonni ilmaan Oromoo maxxansiisaa jiran sadarkaa to'annoo koloneeffattoota wayyaanee cabsuun ifatti ba'uu irra gahaa jiraachuu diddaa fi falmiin ilmaan Oromoo dhimma Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun koloneeffattoota wayyaanee irratti taasifamu guutummaa Oromiyaa giddu gala godhachaa jiraachuu qabsoon saba Oromoof Oromiyaa akka addunyaatti beeksisuuf ilmaan Oromoo biyyoota hambaa jiraataniin taasifamu babal'atee biyyoota hunda dhuunfachaa jiraachuu odeeffannoon miidhaa sirna kolonii habashoota darbaniif har'aan taasifamu karaa sabaa himaalee Oromoof kan addunyaan heddumminaan tamsa'aa jiraachuu fi akkasumas tokkummaan hawaasa Oromoo gargar fageenyaan osoo hin daangeffamin finiinaa jiraachuu waggoota afuranii asitti babal'achaaf lalisaa jiran fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Gabaabumatti dammaqiinsiif waltumsi hawaasa Oromoo keessatti waggoota muraasaan asitti mul'achaa jiru kun abdii walabummaa Oromiyaa dagaagsuun miidhagina garee bilisummaa saba Oromoottis isa yeroo kamii caalaa simboo kan uumaa jiru ta'uun wal nama falmisiisu. Haa ta'u malee karaa biraan ammoo waggootni afran darban kun bara ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman biyya isaanii irraa baqachuuf dirqamanii kaan irbaata qurxummii ta'uun kaan ammoo biyya hambaa keessatti rakkoo hamaaf saaxila ba'aa jiran ta'uu bara qotee bultootni Oromoo kitilaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa beenyaa gahaa malee buqqifamuun rakkoo hamaa keessatti kufaa jiran bara barattootni Oromoo egeree biyyaaf ardittii ta'an rasaasa wayyaaneen lubbuu dhabaa jiran bara abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduun kufaatii dinagdee hamaaf saaxila ba'aa jiranii fi bara ilmaan Oromoo hedduun rakkoo beelaa hamaan waxalamaa jiran ta'uun hin dagatamu. Kana qofas osoo hin taane waggootni kun bara ilmaan gurmuu koloneeffattoota Habashaa darbanii wal iyyafachuun impaayera Itoophiyaa sirna Minilik Haayile Sillaaseef sirna Dargii irraa bocamte ijaaruuf kufanii ka'aa jiranii fi bara habashootni kaleessaa kun ilmaan Oromoo sabboonummaa isaanii kichuu ta'eef saboota impaayeriitti biroo maqaa tokkummaaf walqixxummaa dhaachuun daboo waammachaa jiran ta'uu akkasumas sirna dulloomaa abbootii isaanii qaroomaa fakkeessuun impaayera dulloomte kana bakkatti eeguuf humna qabaniin yeroo itti wixxifachaa jiran ta'uun ni yaadatama. Egaa falammii anatu caalaa gurmuu koloneeffattootni Habashaa taasisaa jiranii fi qabsoo darbeen kee geeraaf hin geenye koloneeffattoota Habashaa kaleessaaf wayyaanotaa gidduutti ta'aa jiru irraa wanti hubatamu egereen saba Oromoo Oromiyaaf Oromummaa gaaffii jala seenee jiraachuu fi qabsoon sabni Oromoo haqa isaa argachuuf taasisus kan bineensota lamaan kana gidduutti argamu ta'uu yaadachuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee
mooraan qabsoo hidhannoo Oromoo jabina diinota isaa lamaan injifachuu isa dandeessisu horatee jira. Rakkoolee tarkaanfii qabsichaatti gufuu ta'an keessaa ba'ee jira. Akkasumas yoo hin baane ta'e qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaan tarkaanfachiisuu fi rakkoolee kana keessaas ba'uuf haala aanjessaa jira kan jedhu gaaffii ilmaan Oromoo hedduu ta'ee jiraachuun isaa beekamaa ta'us har'as irra deebi'uun of gaafachuun barbaachisaa ta'uu fi gaaffii kanaaf deebii waarawaa argachuunis dirqama Oromummaa ta'uun dagatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo itti miidhaan haga hin qabne ilmaan Oromoo irratti geessifamaa jiru waliineffattoonni Habashaa lameenis isa yeroo kamii caalaa humna isaanii haaromfachuun jireenya saba Oromoof Oromiyaa gaaffii jala galchuuf adeemaa jiran kanatti sabni Oromoos mataa mataan dirqama Oromummaan isa gaafattu hunda ba'uun barbaachisaadha. Kunis tokko humna mooraa qabsoo hidhannoo Oromoo haaromsuuf cimsuun dirqama yeroon gaafatu ta'uu dhugeeffachuu. Kana gochuufis adeemsi hojii mooraa qabsoo hidhannoo Oromoo irra deddeebi'amee ilaalamuu fi mooraan qabsichaas haala diigumsa fiduu hin dandeenyeen ilmaan Oromoo hunda haqaaf akkaataa dandeettiin qabsootti kan hirmaachisuu danda'u taasisuudha. 2. Dargaggootniif dhalootni qubee biyya keessaa abbaan qabsoo isaan ta'uu dhugeeffachuuf murteeffachuun Oromummaaf dursa kennanii wal ijaaruu fi harka wal qabachuun diina ofii dura dhaabbachuu akkasumas haalota dhufan irra aanuuf of qopheessuun isa yeroo kamii caalaa fardii akka ta'e hubachuu. 3. Sabboonummaaf tokkummaan ilmaan Oromoo biyya hambaa jiraatan keessatti mul'achaa jiru abjuu isaa bal'isuun qabsoo ilmaan Oromoo biyya keessaa taasisaa jiran gama hundaan bira dhaabbachuu. Dadhabina mooraa qabsoo hidhannoo Oromoo keessatti mul'atan gulaaluu qeeqa ijaaraa qeequu fi furmaata isaas sammuu Oromummaan xiinxaluun haalota qabsoon saba Oromoo gama hundaan fooyya'uu danda'u mijeessuu. Kunis dirqama Oromummaa ta'uu dhugeeffachuudha. Yaa saba Oromoo, sabni Oromoo kan kolonii jalatti kufeef har'as miidhamaa jiru akka Oromummaatti malee gosaan yookaan kutaan amantaan yookaanis ilaalchaan akka hin taane haa dhugeeffannu. Qabsoon haqa saba Oromoo deebisuuf taasifamus ijaarsa gosaaf kutaa yookaan amantaa irratti hundaa'uun kan adeemsifamu yoo ta'e galma ga'uu akka hin dandeenye haa qalbeeffannu. Haa kaanu, walaa kaasnu, haa murteeffannu. Oromiyaa daandii badiisaa irra jirtu oolfachuuf qabsootti haa hiriirru. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.